Ashama akkam jirtu hooltanii bultanii chaanalii kanaaf haaraa taanaan maqaan kee Dr. Abarraa Olaanii jedhama. Subscribe gochuun maatii ta'aatii waa'ee fayyaa waan hedduu irraa baradhaa jechuun barbaada. Akkasumas barnoota narraaf qabadhee jiru hordoffii yeroo ulfaa kan jedhu gabaabsee waa'ee hordoffii yeroo ulfaa maaltu ta'uu qaba, barbaachisummaan isaa maali kan jedhu akka armaan gaditti ilaalla jechuudha. Kaayyooleen gurguddoon hordoffii yeroo ulfaa kan jalqabaa ulfa ta'uu dhabuu mirkaneessuufidha. Mallattoon ulfaa kan jalqabaa yeroo hedduu hafuu marsaa laguudha jenera kanaan dura. Haa ta'u malee qorannoodhaan yookaan laaboraatooriidhaan evidensii yookaan ragaan jiraannaan moor exact ta'uu danda'ama jechuudha. Moor beekuu ni danda'ama. Ulfi uumameera moo hin uumamne kan jedhu. Sababni isaas marsaan laguu akka yeroo isaa eegeen dhufne kan taasisu ulfa qofaa miti wantoonni biroo jiru waan ta'aniif. Kan marsaan laguu akka hin dhufne taasisee ulfa ta'uusaa qorannoon mirkaneessuu qaba jechuudha. Garbiraan dheerina yeroo ulfaa beekuuf ulfi yoom uumame, yoom da'umsi eegama yookaan guyyaa akkamii ji'a kam keessa da'umsi jiraachuu danda'a kan jedhu turtii yeroo ulfaa beekuuf ni gargaara jechuudha. Garbiraan immoo rakkoowwan ciccimoo ta'an dursanii adda baasuu fi ittisuu. Rakkoowwan ciccimoo tarii yeroo ulfaa mudatan dursanii adda baasuu fi akkasumas akka isaan hin mudanne ittisuudha. Qabxiin biraan wantoota yeroo ulfaa kan mudatan yookaan kan mudachuu malan dursanii qorachuu fi yoo jira ta'e dafanii yaaluu akkasumas wantoota haadhaaf daa'ima gadameessa jiruuf barbaachisan kennuu supplement gochuu jechuudha. Talaalliis haa ta'u ayireenii fooliik asiid kan jedhamu wantoonni adda addaa kan haadhaaf daa'ima gadameessa jiruuf barbaachisan kennuu. Garbiraan haadholiif hubannoo ulfa irratti kennuu. Fakkeenyaaf sochii qaamaa, nyaata madaalamaa, araada garaagaraa akkasumas mallattoowwan hamoo yeroo ulfaa mul'atan kan kana fakkaatan irratti barumsa kennuu. Akkasumas immoo daa'imni yoomii qabee socho'aa, guyyaatti si'a meeqa socho'uu qabaa, nyaata akkamii nyaachuu qabdi, kunuunsa akkamii gochuu qabdi kan jedhu barumsa argachuudha kan qabxiin biraan yeroo hordoffii ulfaa. Akkasumas iddoo da'umsaa fi qophii da'umsaa irratti dursanii itti qophaa'uuf ni gargaara. Du'aatii haadholii fi daa'immanii hir'isuuf haati ulfaa tokko yoo xiqqaate yeroo afuriif hordoffii taasisuu qabdi. Yeroo ulfaa tokkotti marsaa tokkotti jechuudha. Haati yoo xiqqaateef si'a afuriif isaa ol mana yaalaa deemtee ilaalamuu qabdi. Kun egaa yoo xiqqaatedha. Tariitii wanti amma ammaa deddeebisu jiraannaan rakkoon adda addaa haalli taa'umsa mucaa, haalli fayyaa jiraannaan kanaa ol ta'uu danda'a jechuudha. Kan jalqabaa ji'a afran jalqabaadha. Achiiti ji'a 6 hanga ji'a 7 gidduuttidha. Ji'a 7 hanga 8 akkasumas ji'a 9 hanga da'umsaa gidduutti ilaalamuu qabdi takka. Qorannoowwan yeroo hordoffii ulfaa taasifaman keessaa qorannoowwan gurguddoon qorannoo dhukkuboota daddarbanii keessuma kan haadhaa daa'imatti darban. Haadha daa'imatti immoo kan darban hunda osoo hin ta'in kan yoo adda ba'an fayyuu danda'an yookaan ittifamuu danda'an. Dhibeewwan hedduun haadha daa'imatti darbuu danda'u karaa gadameessaa. Haa ta'u malee kan ittifamuu danda'an kanneen akka HIV, kanneen akka siifilis yookaan fanxoofaa ilaalanii yoo jiraate ittisoo kennuudha jechuudha. Garbiraan immoo qorannoo fincaanii, qorannoo gartuu dhiigaa, qorannoo dhiigaa akkasumas bileed pireejir jechuudha. Hanqinni dhiigaa jiraaf hin jiru, ol ka'iinsi dhiigaa jiraaf hin jiru kan adda baasudha. Yeroo hordoffii ulfaa tajaajiloota haadha tokkoof kennaman keessaa gurguddoon ayireenii fooleetiidha. Hanqina ayireenii fooleetii yookiin hanqina dhiigaa haadha irrattis ta'e daa'ima gadameessa jirutti akka mudanneef ayireenii fooleetiin haadholii hundaaf ni kennama. Talaallii keessumaa talaallii dhibee teetaanasii akkasumas gorsa dhukkuboota walqunnamtii saalaan daddarbanii hubannoo waa'ee harma hoosisuu nyaataa fi akkasumas talaallii daa'immanii dursanii akka isaan hubannoo gahaa qabaatan taasisuudha. Akkasumas tajaajila qusannoo maatii irratti illee hubannoon ni kennama yeroo hordoffii ulfaa. Faayidaalee gurguddoo hordoffii yeroo ulfaa gochuun qabu keessaa kan jalqabaa dhukkuboota daddarboo daa'imman irraa ittisuufidha. Daa'imni gadameessa jiru dhukkuboota daddarboo karaa gadameessaa haadha daa'imatti darban waliin akka hin dhalanne taasisuuf hordoffiin ulfaa ni taasifama. Kanaafidha egaa dhibeewwan akka fanxoo yookaan siifilisii fi HIV, hepatitis B kan jedhaman qorannoon taasifaman. Garbiraan carraa daa'imni tokko qaama guutuu ta'e dhalachuun mirkaneessu. Qaamni daa'imaa guutummaatti fayyaa kan ta'e akka ta'e ilaalanii yeroo hordoffii ulfaa altiraasawundiidhaan fayyummaa daa'imaa mirkaneessuu jechuudha. Tariitii haalli qaama daa'imaa
yoo dhalate kan jireenya hojii waliin simne yoo ta'e ogeessa fayyaa wajjin mari'atanii adda kutuunis akkuma jiruttidha jechuudha. Kanaaf carraa daa'imni tokko qaama guutuudhaan dhalachuu mirkaneessuuf hordoffiin ulfaa barbaachisaadha. Garbiraan rakkoowwan yookaan kompiilikeeshinii ulfi fidee dhufu rakkoowwan garaagaraa kan ulfa wajjin wal qabatanii dhufuu malan ittisuu fi yaaluuf fakkeenyaaf dhiibbaa dhiigaa, dhibee sukkaaraa ulfa wajjin wal qabatanii dhufan, dhibeewwan daddarboo kan haadhas daa'imas miidhan kana adda baasanii yaaluuf yookaan ittisuuf ni gargaara jechuudha hordoffiin ulfaa. Garbiraan dhiiga yeroo da'umsaa garmalee dhangala'u ittisuuf haati tokko dirqama mana yaalaatti da'uu qabdi. Yeroo da'umsaa tariitii dhiigni guddaan dhangala'uu danda'a. Hin beekamu jechuudha. Haati tokko garuu sababa hanqina dhiigaa du'uu hin qabdu yeroo deessu. Kan ittisuuf immoo mana yaalaatti kan da'uu qabdu. Kun egaa gabaabsee waa'ee hordoffii ulfaa akka biyya keenyaatti kanneen kennaman kan nama hundaaf haadholii hundaaf kennaman akkasitti qabadheen jira. Haa ta'u malee haati yookaan daa'imni gadameessa jiru dhibee adda ta'e qabu jedhamee adda baafamnaan yeroo ulfaa hordoffiin ulfaa kanarra baay'achuus ogeessa adda addaa hirmaachisuus kan danda'udha jechuudha. Ammaaf kan hin qabadhee jiru kanuma waan dhaggeeffattaniif galatooma turtii gaarii.